Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu fayyaa keessanii daawwattoota hordoftoota biiftuu gadaa YouTube irraa. Har'a du'aayii xiqqoo tokko gochuu dhufee achumaanii Ramadaana kana keessa kan nama tokko yoo dhaggeeffachuu dhatti kan namni biiftuu gadaa jaallatu namni biiftuu gadaa jaallatu asiin dhufe yoo biiftuu gadaa dhaggeeffate namni sagalee jaallatu qaba, qalbii irraa furatu qaba, nama itti tolu qaba, nama haasaan isaatti tolu qaba, nama haasaan isaatti jibbisiisu qaba. Namni lama sadii yoo sagalee biiftuu dhaggeeffate waan an jedhe furate eebba kana argate anaaf waan guddaa tokko. Ramadaana ji'a tokko kana keessatti namoonni baay'een koomentii jala deemtanii yaada fokkisaa waan hin taane waan sammuu nama cabsu waan qalbii nama cabsu koomentii kennaa ooltu. Kun anaaf miti, biiftuuf miti, sheekiif miti, qeesiif miti, eenyuuf miti, mataa keetiif. Rabbiin afaan keenya kana kan jiidha irra kaa'ee fi akkaataan duritti hadiisa dhaggeeffadhe jechuudha. Waan keerii akka ittiin hojjennuu fi waan keerii akka ittiin dalannuu fi waan keerii akka ittiin argannuuf. Wanti keeriin biraa yoo hojjechuu hin dandeenye alhamdulillah jedhe, laa ilaaha illallah jedhe, subhanallah jedhe, tawakkaltu alallah jedhe, astaghfirullah jedhe. Jira miti wantootni kun shira biraa keessa siin gashan. Bismillah jedhe, bismillahir rahmaanir rahiim jedhe. Wantoota kana waan afaan kee kana zakkarsiisi. Waan hin taane jala deemtee qooda shira meeqa xaxaa ooltu, qooda waan meeqa hojjetaa ooltu mataa keef jecha. Harraba kee jiidhaa borgogu kanaaf mataa keetiif mana keetti. Namni hundaan waan hojjetee ofii isaatiif ittiin makarata malee namaaf miti. Sheekii yoo sitti hime akkati ofii keetii fayyadamtu malee sheekii sana fayyadamti. Yoo namni waan tokko si barsiisee abbaa sana hin fayyaddu. Biizinasa miti kun biizinasa mataa keetiiti. Ana obboleettiin kee shira, daba, soba waan meeqa miidiyaa kanarra guute keessa jala deemtee waan meeqa cubbuu meeqa qooda hojjettu wantuma amman jedhe kana irra deddeebi'i jedhe. Rabbi irraa waanuma argatta. Harka duwwaan galtu. Laa ilaaha illallah. Wantootuma maqaa rabbii qaban waami. Fakkeenyaaf kaleessa mataa qullaa deemti, kaleessa akka jechaa turte, kaleessa shaamaan ofii hin gubataa namaaf ifa kenna. Kaleessa ani maraattuu ta'ee ati waan hin jecha koo sanatti fayyadan. Akka shaamaa sanatti fakkeenya fudhadhuuti. Rabbii kee kadhadhu. Rabbii kee irraa waa argadhu. Ramadaana kana keessa dhaamsaan namoota hundaadha. Inni duuniyaa si rakkisee, si cinqee, si dararaa jiru. Har'a kana godheen bor rabbitti deebi'a. Har'a kana godheen bor rabbitti deebi'a jettu. Inni immoo yookiin daa'ima dhabdee rabbii keetti ol galagalchitee dhiiraaf dubartiin mana keessaa wal dhabdee inni dhiiraa utuun kan biraa fuudhee argachuu hin danda'a. Seen dubartii tun isa dhiisee waan akkasii argachuu hin danda'a. Rabbi ati daa'ima naa kennuu didde, Rabbi responsibilii kee naa kennuu didde, Rabbi daa'ima koo harka koo keessatti dhungachuu dhabe, Rabbi akkasuma godhettee Rabbi wajjin wal lolaa jirtu. Ramadaana kana keessa gadi taa'i booyi itti himadhu. Shira sammuu kee keessa haqi. Zulmii sammuu kee keessa waswaasii meeqa meeqa jiru haqi. Rabbii keetti gadi taa'i himadhu. Dinagdeedhaan inni rakkataa jirtu, fayyaadhaan inni rakkataa jirtu, ilmoo dhabdee inni rakkataa jirtu. Waanuma barbaade inni rakkataa jirtu. Sheekitti hin himatin, qeesitti hin himatin. Balbala kee cufii. Imimmaan buusii. Rabbi na yaadadhu. Ani kan keeti jedhiiti. Siifi hidda morma kee caalaa sitti dhiyaatee jira. Sharrii nuun hojjennu iddoo nuun katabaa ooluuf nu dhagahuu dida. Keeriitti deebinee keerii dalagnee Rabbi irraa barbaaddannu. Yaa obboleeyyan koo. Namni dhageessan isinitti abjuu ta'uu danda'a. Ani keessa kootiin isin jedha waa meeqa waan rabbiin koo ani seen alaan munaafiqa isinitti fakkaattu kun balbala koo cufadhee rabbii kootti madhee rabbii koo wajjin ilaa akka nama haasa'ee guyyaa tokko tun abdii sarraan kutateen
waan meeqa waan rabbi naa godhe beekaba. Onnee keessan qulleeffadhaa. Onnee fuula qulleeffachuu isaati keessa keessan qulleeffadhaa. Qalbii keessan qulleeffadhaa. Rabbiin gaafadhaa. Sheeki du'aa naa godhettee birriin kaffaleen. Qeesii du'aa naa godhettee birriin kaffaleen. Rabbiin siif haadha kee gidduu haadhi keeyyuu siif miti. Siif ofiif rabbi gidduu namni fagoon jiru. Situtti dhiyoo jira rabbii keetti. Garuu kan rabbi keenyarraa nu fageessu gochoota nuun guyyaa guyyaatti goonu halkanii guyyaa waan nuun balleessinu ijaan waan balleessinu harkaan waan balleessinu arrabaan waan balleessinu miila keenyaan waan balleessinu waan yaadannee rabbiin nu dhiisechuu hin dandeenye shira meeqa xaxaawul. Shira meeqarraa of qulleessinee toobbattee rabbitti deebitee ji'a kana ji'a ramadaanaa kana atis seen teessee ilman dhabettee bu'aa jirtu. Atis inni qabeenyaan dhabettee inni fayyaa dhabdee siree irratti qorreffamte. Mee ija kee walitti dunuunfadhu. Rabbii kee wajjin gadi taa'i. Dirqama sheekii ta'uu hin qabdu. Yoo quraana sana qara'uu dadhabdillee yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi jedhii waan. Yoo waan arfii sana dandeef yaa rabbi isa quba kana narratti uumte. Yaa rabbi isa miila kana narratti uumte. Yaa rabbi isa ija kana natti laatte. Yaa rabbi isa afaan koo kana jiiste. Yaa rabbi isa qaroo koo kana na agarsiiste. Jedhiitii gadi jedhii ol jedhi. Arfii quraanaa yoo dirqama sin barbaachisu. Sheekitti dhadheemachuu yoo mistira kee sin barbaachisu. Rabbi tokkichatti kaalee qossamaawaati isa utubaa malee lafa kana samaayii kana ijaajjisee lafa kana dhisaa malee diriirsee bishaan kana shofeera malee oobsu gaara kana hirkoo tokko malee dhaabsise. Rabbii sanaa wajjin walitti bu'ee balbala kee cufadhu. Wanti itti milkoofne hin jiru. Rabbiin si milkeessa. Ramadaana kana keessa sammuu kee qulleessi. Bultiin kee yoo side bultii kee irratti karadhu. Jireenyi kee yoo sitti dide jireenya kee irratti karadhu. Jireenya kee zalaalama wanta siin sirranne jirate yaa Rabbi naa kennite. Inni fuudha dhabde jireenya kee irratti fuudha kee irratti karadhu. Inni jaarsa dhabde jaarsa kee irratti karadhu. Wanta hawwitu hunda nama hin gaafate Rabbiin gaafadhu. Balbala kee cufadhu. Booy connecti taata. Inni amma warri qeesii warri sheekii natti argame akkas na ta'edhaan hin boo'anii karatu. Balbala isaanii cufatanii yaa Rabbi yatiima kee kanaa kenni kana godhi gaafa jedhanii paawuriin humni Rabbii keessa kee dhufeetu akka wanti sun sii ta'u akka niyyattee qalbii kee cabsitee nama sanaaf garaa kee qulqulluu ofirra darbitee dhiiga mimmaan kee buustee karataa jirtu siif jecha godheera godha. Isa nama lammataa toon taane ati amantee naaf jilbeenfattee dukkana namni sin argine natti boose sii dhiisa Rabbi tokkichi. Mee hundi keenya shira xaxuu keessaa baanee Rabbitti adeemnu. Shira xaxuu keessaa baanee Rabbi keenya karan. Afaan beennuun Rabbi keenya karan. Imaanii qabdaniin waan itti amantaniin Rabbi keenya karan. Rabbiin hafuura nu keessaa baatu caala hafuura tochoostu kana kan rimootiin taa'ee tochoosu sitti dhiyaatee jiru Rabbi tokkicha. Rabbi sana karadhu. Zakkar ji'a tokko kaname toobadhu Rabbii kee karadhu cubburraa fagaadhu sobaan dhugaa ba'urraa maqaan Rabbii ulfaataadha wanti Rabbii jabaadha waa hedduu waan meeqatu jira wanti Rabbiin irraa nu dhowwe garuu wanti nuti beenneen toobban wanti nuti yaadan namni gaafa cubbuun hojjedheedhu yoo nama ajjeese yoo daarii namaa dhiibee yoo hanna hatee yoo zinaa dalagee yoo maal jedhee yaadatee toobbata. Wanti ati hin toobbanne wanti ati yaadattee yaa Rabbi naa dhiisechuu hin dandeenye ija koo kanaa yoo hanqise mussuu beektu ashmurii namatti haasa'uu beektu ijaan nama jibbu fuula namatti goruu zannii nama balleessuu qalbii namaa cabsuu. Shira meeqa dalagu dudduuba namaa foon namaa nyaachuu waa'ee namaa haasa'u yoo dandeesse dhiifama naa godhe dhiifama immoo isacha akka gowwaa nama go'omsuudhaa fi anaan amansiisuuf jettu toon taane jalqaba dhiifama gaafa gaafattu laphee kee wajjin haasa'e lapheen kee dhiifama nama dhiifama gaafatu yoo ta'e gaafadhu. Fakkeenyaaf anaan dhiifama gaafattee isa sanaaf waanuma anatti yaadaa turte isa dabritee gara siin hojjetta yoo ta'e takkaasiin milkaa'u. Hin nagannaa hin geenyu, hin hojjennaa bira hin geenyu,
hinawwinaa biran geenyu waan hundaa teenyee jechaa jiran. Sababiin kana jennu ana dabalate. Sababiin kana jennu waan beekan ofirratti jarrabe. Sababiin kana taanuufi sababa rabbitu kana godha jennee hin amanneef. Rabbiin naa godhanne ittiin of hin gadhiifneef. Rabbiin akkas taasisuu danda'annee sababa namanneef. Rabbiin gargar nu fageessa. Akkasittiin asiin duniyaa kaa'ee asiin nu teessisee jedha. Maaliif na rakkise? Abaluudhaa kenne, abaluudhaa jireenyi isaa akka ittiin laafee, abaluudhaa akkasittiin ta'e. Isa sii kenne san abaluun sun miliyoona meeqa qabaatee kaleen isaa tokko yoo keessan jiraan ati immoo hiyyeessa taatee kalee guutuu yoo baatte miliyoona namichichaa sana sii kennanii kalee kee tokko yoo keessaa sii baasan kalee kee deeffattee ittiin dagan argattu. Waan guutuu qabda ta'a. Isa namichi sun birrii kaartoonii lakkaa'u ati immoo wanta kaartooniin sun waliigalli sirraa bitachuu hin dandeenye qabda ta'a. Wanta namni sirraa fudhatee kan namicha abbaa xiyyaaroo ofuu sanaa wajjin wal siin qixxeessine qabda ta'a. Miila fayyaa qabda ta'a. Ija fayyaa qabda ta'a. Ilkaan sin dhukkubne boqqolloo cabsitee ittiin nyaattu qabda ta'a. Humna cimaa qabda kan naxxee ittiin qansiraa hojjettee jiraattu qabda ta'a. Kana hundaa baattee alhamdulillah rabbi jechuu dadhabde ta'a. Kanaaf rabbi waan allee asiin duniyaa asiin kaa'ee siin immoo asiin si kaa'ee si hawwisiisa. Abbaa manaa gaarii achi kaa'ee dubartii fokkistuu abbaa manaa gaarii jala kaa'ee siisee bareedduu immoo bultii malee rakkisa. Sababiinsaa situ waan argattetti gammaddeen jiraan ana dabalate. Kana hundi keenya beennee keessatti of gaafannee rabbii keenyatti harka qabnee ani maalin ta'e ani akkasiin bareedaa an jireenyi koo kana fakkaataa jireenyi akkasiin qabu bultii gaariin qabu mana gaariin qabu maal akkasiin qabu akkasiin ta'e ani maalin ta'e ofiin jennee of gaafanne. Garuu wanti nuti taane isa rabbi nuu kenne irratti alhamdulillah dhiibnee isa kanatu sayyeessa kanatu kan keenya jennee qabachuu dadhabnee isa rabbi sila nuu kenne eebbisee nuu kenne irra darbinee isa caalaa sacha kan namaa san hawwe. Kanaafitu nuun gamana kaa'ee isa nuun hawwinu san ammoo gama kaa'e. Hanga barree ofitti deebinutti. Maskiida dhaqee saffan waliin ta'a. Sheekii ta'ee ilmaan isaarraa abbaa manaa ari'ee ofiimmoo islaama ta'ee maskiida saffan waliin taa'ee sagada. Garuu keessi isaa duwwaadha imaaniin isaa guutuu miti. Abbaan ijoollee gama sana taa'ee haati ijoollee iddoo biraa teessi. Utuu waan qabnu san wanti nuun hawwinu sun rabbiin karataa jirra jenna. Ijoolleef haadha adda adda baasnee gargar teenyee waan meeqa balleessinee rabbiin itti karataa jirra. Rabbiin koo imaaniin barsiifataa jira. Daa'ima koo imaana barsiifataa jira. Ofii kooti imaana baraan jira. Wanta biraammoo waan hin dalagu. Daa'imii abbaan gaaddisa abbaa immoo rakkoo koo xixinnaadha jedhee ijoollee koo abbaa malee karaa malee guddisaa. Abbaanis immoo akkasuma rakkoo xixinnaadha jedhee haadha qobaatti hambisaa. Rakkisaa waan meeqata rabbiin kana waan meeqa waan nuti hin beekne waan balleessinee irrannee yaannee rabbi keenyatti hin toobbanne sababa si aarsite bichaa sammuu kee keessa kaa'attee sababa inni si aarse qofaa sammuutti kaa'attee malee haqqii rabbi sila ganama sii kenne utuun eeggatiin salaata waqtii 5 sagaddeef ani islaamafaa jettee islaama guutuu taate of ilaatta. Inni kaan gurguddaadha. Ibaadaa hojjetaan jira jettee saffan waliin nama saamtee dhiibdee dhaqxee teessa. Zinaa hojjettee dhaqxa. Namni zinaa hojjetaa dalagaa dalagatu birriinsaa walitti hin qabatu. Yoo hojjetes nama hin ta'u. Yoo guddates bakka hin ga'u. Akka nama hanna haateeti. Rabbiin dhiiga kee kan qalqeef nama tokkoof si qalqe. Dhiiga kee sana kan siif waajiba godhe. Hatiin waxxaatii taatee hojjette hin beeku namoo keessatti maatii qabaate. Abbaan manaan haadha manaa isaarratti yoo zinaa hojjete gadhiisuu qaba jedha. Haati manaa yoo utuu abbaan hin beekin zinaa hojjette gadhiisuu qabdi. Itti himtee gadhiisuu qabdi. Indaganaa adeerra deebi'ee ni kaayidhachuu qaba. Beeku amma dura hadiis akkasittiin nu barsiisan. Kanaaf yaa obbolaa koo mee balbala keessan cufadhaati. Yoo isinitti tole dhaggeeffadhaa. Yoo isinitti toluu baate yoollee qalbii keessan isin cabse maaltu see gashi jettanii yaaddan waan isinii ta'u keessaa fudhadhaa. Wanti guddaan isiniidha. Ji'a tokko kana zikrii zakkaraa zikrii jechuun wantan sila jedhe rabbiin keessa waan biraallee haasa'uu dadhabdan. Astaghfirullah, toobaa, Allahu akbar.
لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ربي يا الله الحمد لله بسم الله وانتو تجتشو تكسي يوان برالي أسود أبدا قوبا كيسان الرات سبحان الله وانا كسكسي جدا وانت تشير دلني نما حمني فون نما نياني أبلو كنتي سنتي نساتي تكو تكو بالبلا ولتاسوني أبلو كجدي قودا جنو ربي كينيا تديبني ربي كينيا هكران سكنان دورا دربي رها ديبن إيماني ربي نوفاكين أني إيماني انقبو غمكي غرو قبچو فينا ويقب challenge والغونا قام كينيا رسنا challenge والغونا ispoortii akkasii hojjenna jedhee namni walitti mamni imaanii keenya qabachuudhaafis challenge wal goona ji'a tokko kana rabbii keenya irratti karanna yoo danda'e ittiin fufa yoo dadhabe nan dhiisa atis yoo daddeesse itti fufta yoo dadhabde itti dhiista rabbiidha kan nama dandeessisu akka rabbi na dandeessisu immoo irratti hin karaadha an durumaayyuu imaanii qaba shaarbii mani uffadhu maleessa shaarbii sana du'aa naa godhaa hundi keessan shaarbii majarra buufachuu ani kamirii dhugee machaa'u lafa dhugaatiin naquu lafa zinaan naquu maaliin godhu waan rabbii jibbeen hojjedhu garuu shaarbii mammataa koorran buufadhu shaarbii mammataa koorra buufadhee hin deemu so rabbiin nu dandeessisu ni jedha galatoomaa namni hordofta yaada keessan naa dhiisaa yoon dogongoree jiraadhe dogongora koo natti himaa yoon immoo yaadni koo sirriidha ta'e immoo waan keessaa furattan ji'a tokko kana godhaa jedhee sheekoliin isinitti himaa jiru kan obboleettii keessanii baacoosees arrabasees maalsees warri jaallattan jiraachuu dandeessu kana keessaa immoo fidala tokko furachuu dandeessu yaalii godhee na dhaggeeffattanii galatoomaan isiniin jedha yeroo gaarii qabaadhaa.